tuqamu amtuun sin hin tuqin iji amaa sin hin ilaalini lafuma jirtanitti bakka abbaa siniif haa ta'u bakka haadha siniif haa ta'u Rabbi akkuma amantii keessanitti Waaqayyo koo sin haa eegu gufuun tokkollee sin hin rukutin. Hello. Jirtanii akkam jirtan qaxaleewwan kiyya akkam jirtan nagaa jirtanii ani fayyaadhaa Waaqaaf galanni haa galu hordoftoota Diidaa akkam jirtan immoo har'a dhufeetan jira firoota kiyya qophiin har'aa maalidhaa qophiileen qabadhee dhufee osoo hin ta'in jechuudha. Intalli teenya takka maqaan ishii Eebbaaf Beekoo Tube kan jedhamtu chaanaalii qabdi. Sununduu intala Oromooti. Sununduu jechuudha intala teenya tana akka jajjabeessitan intala teenya taayana intala teenya tana akka nuuf jajjabeessitan akka subscribe gootanii ta'u ishee nuuf jajjabeessitanii isin jechuu barbaaditan firoota Diidaa akkam jirtan nagaa jirtanii maqaan ishii Eebbaaf Beekoo Tube jedhamti. Gaaffii shanan tokkon ishee gaafadhee gaaffii nama kufalchiisu nama bohaarsu jechuudha. Shanan tokkon ishee gaafadhee isheen illee na deebistee jirti. So viidiyoo amma tana fuuldura isiniif gadhiisu kanarratti jechuudha. Hin laaltanii isin hunduu chaanaalii ishee jajjabeessaayi gargaaraayi wal malee wal maal qabneedha maatiiree wal malee maal qabna. Akkuma beekamu hordoftoota Diidaatu isin hunduu Diidaa chaanaalii sheerii nu godhi warri jettan hin jiranii eeyyan sheerii gochaatan jira amman danda'etti jechuudha. Garuu namoota sheerii hin gooneef hin jirtanii garuu natti naaninaani linkii teechisuu hin dandeessanii dhugaan isin jedha moobaayilii kiyya irratti karaa nama kumaatamaa kana hin ta'an jechuudha. Kanaafuu xiqqoo sammuun addaan nama baqaqa kana hundaa keessummeessuun waan ta'eef dhiifama guddaa yoon balleessillee dhiifama guddaan isin gaafadha. Isin malee uumaan qabu isintu na jajjabeessa isintu asin nagahee waan ta'eef yoo dandeessan qaxxitaa sararaatiin naa bilbilaa yoo san nan kaasa. Immoo irratti yoo naa teechistan jechuudha karaa nama kumaatamatu jira dhugaan isin jedha. So Diidaa maaliif wannoo kee ilaallee sagalee kee maal dhageessine Telegram irratti WhatsApp irratti bakka kiyya osoo buutanii ilaaltanii isin cinqaa dhiifama guddaa isin gaafadha. Dhuguma haga ammaatti warreen ani hin keessummeessine hin jiru minaalbaata maybe warreen ani isin keessummeessine waan jirtaniif dhiifama guddaa isin gaafadha. Ani wanta biraa yaadee osoo hin ta'in jechuudha xiqqoo hojiidhaan illee biizii waan ta'eefanii. Kan inni isin jedha intalli teenya tun Eebbaaf Beekoo Tube jedhamti. Isin hunduu chaanaalii ishee kana subscribe, share, like godhaayi isinin jedha. Akkasumas immoo yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti gadda guddaatu halkanii guyyaa yookaan yoo deemu yoo ciisnullee jechuudha wantuma badaa gurra keenya keessatu seena gurra keenya keessa seenaa jira waan ta'eef wanti kun baay'ee nama jibbisiisa. Rabbumti jechuudha qabbana nuuf haa buusu. Rabbumti imimmaan uummata keenyaa kan ilaaletu jechuudha qabbana nuuf haa buusu. Baay'ee gaddeetan jira especially uummata Wallaggaaf uummata Booranaa hongee guddaa keessa seenanii jiranii beela guddaa keessa seenanii jiranii baay'ee gaddeetan jira. Rabbumti du'aayii isaanii kan ilaaletu jechuudha qabbana isaaniif haa buusu. Baay'ee gaddeetan jira. So warreen Wallaggaa akkasumas warreen uummata Booranaa gargaaruu barbaadan jechuudha. Community irratti baankii akkaawuntii baankii isaaniif baname hin jira. Community irratti isin fanteechisa isin hunduu jechuudha qarshii 5 irraa ka'eetu jechuudha. Akka gargaartaniin isin jedha baay'een isin jaaladha isin kabaja hunduu jechuudha wal qabna waan ta'eef walaa deeggarru walaa jabeessinu dhuguma asii waa argachuu baannullee samiirraa hin arganna. Rabbumti qabbana nuuf haa buusu biyya teenya biyya nagaa nuuf haa godhu isin jedha. Tolekaa viidiyoo kara viidiyoo ishee taa gorru nagaannaa jedhaayi baay'een isin jaaladha isin kabaja. Ciao. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii hordoftoonni
didhaatu fayyaa keessanii nagaadha. An nagaa kootti gooftaaf haa galatu. Nageenyi keessan akka cirracha galaanarraa akka urjii samiirraa isiniif haa baay'atu. Lafuma jirtanitti hunduma keessan fayyaa keessanii nagaa keessanii ani gooftaa kootiif haa galatu. Fayyaa kooti nagaa kooti. Keessumaa addaa ta'ee mana didhaa keessatti affeeramu kootiin guddaa godheen sin galateeffadhaa. Didhaa galatoomne. Gaafii 5 na gaafateera didhaanii maqaan keessan eenyudha jedhaniif. Maqaan koo Eebbaaftuu jedhama wayin immoo maqaan inni ittiin dookumentiin koo Adaanech Caalaan jedhama. Kana fakkaata didhaa koo. YouTube lama irratti dalagdaa naan jedhe. Eeyyee YouTube lama irratti dalagaa jira. Tokko afaan Amaariffaati, tokko afaan Oromooti. Inni afaan Oromoo gaafii uummataatiin karaa afaan Amaariffaa irratti warra jiran haadha eebbaa tamni keenyatti tolaa barsiisni keenyatti tolaa garuu afaanitti garuu ishii hin beeknu. Kanaaf guyyaa tokko wayin afaan Oromoo nu godhi wayin immoo YouTube addaa nu bani jedhanii gaafii uummataatiin daqiiquma keessatti yaa kireet godhamee imeelii waan jiruuf gaafa tokkoon isaaniif boonoo goone ijoollee keenyatti kennine isaan maatii nu godhatanii nama 15tu takkaadhumaan godhate amma garuu fayyoo jaalalaas dhuftee beeksiftee subscribe 1,700 galeera amma yeroo kanatti ammanni yeroo viidiyoo kana didhaadhaaf hojjetaa jiru kanatti jechuudha. Kana fakkaataa didhaa keenya. Seenaa eebbaa gabaabsituu nutti himi. Seenaan eebbaa eebbuun mucaa waggaa 4ti. Taa'uu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu, haasa'uu hin dandeessu. Guddina duubatti hafaa qabdi. Isuma kana irratti uummataatti barsiisaa jirra. Uummata keenya keessatti ijoolleen akkasii ijoollee abaarsadha jedhanii fudhataa jiru. Waan adda addaatti fudhatu waan ta'eef abaarsa miti kennaadha. Anammoo fakkeenyaaf tasa mucaan koo kuftee akkas taate balaa addaa jalaa waaqayyo sinaa oolchuu oola. Akkasitti akkas taate kanaaf inni siniin jedha malee kubas miti abaarsas miti waaqayyo immoo yeroo qaba. Yeroo inni itti fayyisu eeggataa jirra, kadhataa jirra, yaalaa jirra. Mana yaalaa fudhadheera. Mana yaalaa bakki naaf hin jiru, manni kadhannaa bakki naaf hin jiru. Waan biyya lafaarra jirurraa mana xonqaa'ee qofan hin deemne malee waan hundumaa ishiidhaaf godheera. Waaqayyo immoo yeroo qaba. Yeroo inni itti dhufu isuma eeggataa jira jedha. Ijoollee meeqa qabdaa? Ijoolleen illee iddoo lakkaawwamu baatte baay'ee gaariidha. An waaqayyo koon alaati ijoollee 3dha. Dibooraa Amsaaluu, Eebbaa Amsaaluu, Beekaa Amsaaluu jedhamu. Kun immoo isaan jalatti guddisnu baay'eetu jiru. Maaliif hojjetan fakkaattota akka eebbaa inni ilaallaa, inni daawwannaa. Isaanis akkuma ijoollee kootittan ilaalaa, didhaa koo kana fakkaata siin jedha. Social media kittee gadhuftee maaltu suqunnamee maaltu waan baay'een qunnamee maallan qunnamne seetee didhaa koo fakkeenyaaf mucaa keetiin inni kadhattuudha jedhameera. Maaliif fuutee mul'iftes jedhameera. Akkasuma immoo waan nama gammachiisus jira. Haadha gaariidha, fakkaatti gaariidha, baga baaftee baga barsiiftee kana jedhamee kanas na mudateera. Nanga'uu didhaa koo. Gara fuulduraatti YouTube keerratti maal gara kuufuu eegalta. Gara fuulduraatti YouTube koo irratti ani dalagu yaadu darrakkattoota akka eebbaa daayipparii bitachuu hin dandeenye jiru. Aannan bitachuu hin dandeenye jiru. YouTube maallaqa inni kaffalaa maallaqa isaanii beektu warri YouTube barataatanii gaadhuma miti haa ta'u malee amma ta'e ni kaffala. Amma inni kaffalurraa immoo asirratti qoyii jidduutan irra sii deebi'a. Ijoollee lamadha. Beekuun koos dhukkuba nama kuffisu gaggabdoo qaba.
akka carraa ta'ee baay'isaa akka dhufe hin beeknu malee isin darras hin jiraanis qoricha fudhata eebbuunis fudhatti beekuunis fudhata eebbuunis fudhatti kanaaf baanii bakkee hojii hojjechuun hin danda'amu kanaaf jennee YouTube akka hojiitti ilaalaa jirra akkasumas immoo uummata keenya sin barsiifna jennee itti yaadaa jirra kanaadha yoo waaqayyo nu gargaare akkaataa itti ispoortii hojjetan maal akka godhan waan akkasii kana barsiisuufan itti karoorfadhee jira karaa afaan Amaariffaas karaa Oromoffaas jechuudha karaa afaan Oromoos kanan itti karoorfadhe kanadha eeyye abbaa warraa qofaanan jira abbaa warraa keefaanan jirta abbaa warraa qofaanan jira abbaa warraa koo nama gaariidha nama kabajuudha nama saba isaa jaalatudha nama uummata kam jaalatudha nama ijoollee isaa jaalatudha kanaaf abbaa manaa koo abbaa manaa qofaanan jira odoonni na bira jiraachuu baate ani har'a dhaabadhee hin deemu hin socho'u osuma dhugaa boosan baay'ee namoonni na beektan jiraachuu dandeessu tarii as keessa baay'ee boossuudha baay'ee dafee naaraa baay'een gaddaa abbaan manaa koo garuu kana hunduma koo danda'ee na faana jiraataa jira waaqayyoof haa galatu abbaa manaa koo faana wajjumaanan jira siin jedha gara xiqqoo ishiin kun illee cimanarra darbu wayyu irra darbina isa kana dhiise kana irra darbina dhaamsinani dhumarratti qabu uummata Oromoo yeroo baay'ee YouTube ta Oromoo nan daawwadha ijoolleen Oromoo waliin gargaaru maaliif akka ta'e hin beeku waliin gargaaru eenyu keenya jechuudha ana dabalatee isin qofa doon ta'e didhaan indoom share nama godha jedhan share dafee namaa godha waaqayyo ko saa eebbisu warri kaan garuu share mayyuu gaafatan namaaf gochuuf baay'ee tulfaata share'umti community isaan irratti share namaaf godhan itti ulfaata maaliif akka itti ulfaatu hin beeku yaa ilmaan Oromoo olaa gargaarru wajjin haa dhaabannu walumaan haa dalagannu walumaan haa hojjennu kanas nin jedha haadholii akka heebbaammoo yoo agartan yoo jajjabeessitan maal ta'a yoo olii beessistan maal ta'a nuuf jajjabeessaa nuuf daawwachiisaa akkuma didhaan kun amma nu afeere kanatti yoo ol afeerree dirqama ol bira jiraachuu hin qabnu teekinooloojii adda addaa jira karaa adda addaatiin gaafii olii dhiyeessanii ol jajjabeessuun ni danda'ama kanaaf yuutuubara Oromoo antaatan hundi keessaniyyuu xiqqoodha amma guddaatti sabiskiraaybii soo gootan sheerii soo gootan ittiin kaffaltan daawwattoonni keenya immoo asinirraa barbaannu isuma dhugaasaa isinitti maa ammaan ijoollee faana baay'ee rakkataa oolaa baay'een dadhabaa oolaa waan baay'een jedhaa yuutuubii beeksisa ishiirra dhuftu san iskiippiin godhina ishiirra dhuftee sirba indii daawuu danda'a sirboota adda addaa irra dhufuu danda'a waggaa mana keenya dhuftanii nu daawwattan iskiippiin jedhina oduu ishii keessatti nu jalaan galina ishii irra keessa san ilaalaatii daawwadhaa nuuf fixaatii keessa seenaa ishiidhaan yuutuubiin nuuf maallaqa nuuf kaffalu iddoo oosumatti jechuudha yuutuubaruma kamiif yoo ilaaltan beeksisa ishiirra dhuftu san odoo iskiip jechuu baattanii nuuf ilaaltanii nuuf daawwattanii maallaqa nuuf ta'a yuutuubarootuma kamiif jechuudha daawwattoonni keenya kanadha yoo isinitti tole yoo na jaalattanii kottatoo subscribe na godhaa uummata Oromoo na gargaaraa namadii dhaabbadhaa waliin immoo walaa gargaarru eebbaa mucaa keessanii waliin haa guddifnu maatiin didhaa dhuftanii akka maatiin godhattan kabajaanan sin afeeraa isinin jaaladhaa isinan kabajaa kabaja guddaan qabaa didhaa koos waan ati na afeerteef waan kas daawwattoota keetiin of labarsiifteefis waaqayyo koos haa eebbisuu eebbifamii lafa jirtan hundi keessanuu eebbifamaa alaamanni keessan haa eebbifamuu amtuun sinin tuqin iji amaa sinin ilaalini lafa jirtanitti bakka abbaa siniif haa ta'u bakka haadha siniif haa ta'u rabbi akkuma amantii keessanitti waaqayyo koos haa eegu gufuun tokko illee sin rukutin eebbifamaa waggaa dheeraa nuuf jiraadhaa
akkasumas didhaa kiyya umurii matoo saalaa siif hawweera isan jaaladha sinan kabajaa nagaan naaf tura amma mana koo keessatti ol agarrutti hundi keessaniyyuu nagaaf naaf tura nagaatti.